Rabbiin gaafsi yaa mini deemtaati. Qabaatanii fi miti, dhabanii fi illee miti. Pileeniin sun abada deemuu hin dandeenye. Sooshaal miidiyaa keessaa haa baanu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya akkam nagaa jirtu, nageenyi keenya akka kabajaa bakka jirtan hundattuu isin haa dhaqqabu. Sagantaa keenya kan isin booda akkuma isin dura bartame yeroo isaa eeggateetiin torbeedhaan guyyaa sabtiidhaa waaree sa'a booda sa'a 8 irraa eegaleetiin kan isin bira gahu ammas sa'aatti isaa eeggateetiin isin bira gahuudhaaf ani fi obboleessi keessan naafiil qophii xumurannee ol geenne jirra. Jiidii keessa jiru immoo ji'a Arafaatti deemaa jirra waan ta'eef zurqee dagar dhumaara keessa jirra. Namoonni irra hedduun warroonni Rabbiin laaffiseef bara nagaraa jiitti deemaa jirtanii hunda keessanuu Rabbiin nagaan fidee Rabbiin nagaan isin haa deebisu. Baga gammaddan baga milkooftan isin jennaa naafi nullee Rabbi nuuf fidu qaba. Warri carraa argatee gara hajjii imalaa jiru akkuma maameen jedhee baga Rabbi isin milkeesse carraa kan argachuun waan guddaadha. Dachee Arafaa dhaabachuun hajjii sirna hajjii geggeessuun sirna hajjii gochuun waan guddaadha. Carraa guddaadha. Carraa kana baga argatanii amiin kaateetti famu. Wallahi Rabbiin baay'ee Rabbiin gaaf siyaame hin qabdaaf hin qabdu kan keellee maatar sin godhu. Rabbiin gaaf siyaame ni deemtaati. Sirni hajjii waggaa ittiin waggaa 5 dura namni sheekaa wahii masjidatti ol ka'ee daawaa gochuutu jira. Wata inni daawaa godhu yaa Rabbi hajjii kanallee nu laaffisi yaa Rabbi hajjii nu dhaabii jedhe du'aa gochuutu jira. Masjida keessaa tokko harka baasee mee sheeka hajjii sanallee gatiin isii akka malee ol ka'e akka gatii kana Rabbiin gadi buusu du'aa nu godha jennaaniin sunnan galchu waan jedhe. Yoo fedhe miliyoona 10 haa taatu miliyoona 10tti kennee naa oofu Rabbiin jedhe ta'a. Jechuun qabaatanii fi miti dhabanii fi illee miti. Qadar Rabbiitu achi nama dhaaba. Qadar Rabbiitu nama dhaaba. Biyyuma keenya kana keessatti illee gaafa baay'ee seenaa hedduutu jira. Namoonni tokko tokko mudannoo dhuunfaa isaanii gaafa nama tokko tokko irraa dhageettu baay'ee si dinqisiisa. Hojii Rabbiidha. Namni tokko ni yaadatta ta'ee bara dheengaddaati lammii Liibiyaatti hajjii deemuudhaaf bahee eerpoortii gahee maqaan isaa sababa dhumarratti maqaa namootii wal fakkaatuuf jecha shakkanii hambisan. Garuu pileeniin sun abada deemuu hin dandeenye. Ni balali'aa deebi'ee yeroo lammaffaa deebi'ee sadaffaadhaaf namticha kana malee deemuudheetiin paayileetichiin qabateetiin kan deeme jechuudha. Kanaafuu maal jechuu barbaadeetiin hajjii qabaatteef hin deemtu. Rabbiin si murteessee hin haftu. Yaamichi gubbaarra Rabbiin nu haa yaamu jenna kaa. Gara hajjii isaa jechuudha. Warri Rabbi yaamee viizaa dhahee fi tikeeta muree fi deemaa jirtan ammoo inshaallah bakka jirtanitti nageenya biyyaa du'aayii godhu nama du'aayii godhu muslima hundaa du'aayii godhu amaanaa isinin jenna jechuudha. Ahwaalli addunyaa keessa jirtu keessattuu immoo ahwaalli addunyaa muslimaa keessa jiru hedduu nama yaaddeessaa hedduu nama yaachisa. Obboleewwan keenya iddoo garagaraatti sababa muslima ta'an qofaaf biyya keenya kana keessa dabalatee biyyoota hedduu obboleewwan keenya kan muslimaa yeroo miidhaman argina dararaan guddaan yeroo ragaa argina. Kanaafuu namoonni Rabbiin isaanii laaffiseetiin bakka kabajamaa kana dhaabbatan du'aa isaaniitiin hawaasa muslimaa addunyaa akka hin daganne hawaasa muslimaa biyya keenya keessattuu hawaasa muslimaa naannoo Aksuumitti miidhamaa jiran saniin akka hin daganne asumaan yaamicha keenya gonaa fi kanaafi. Sirriidha sagantaan Simboo kennaa itti dhufee jira. Ajandaawwan samoona kana dhihinna kana ammoo sooshaal miidiyaa irra deddeemanii fi hawaasni ittiin miidhamaa jiru hawaasni ittiin burjaajaa jiru takka jira. Hawaasni waan hordofuu fi waan ajandaa sooshaal miidiyaa irra deemu hunda fudhachuu osoo hin ta'in jala deemuu osoo hin ta'in waan garii bira dabreetiin dhiisee bira dabruu qaba. Ajandaawwan sooshaal miidiyaa irratti namoonni sooshaal miidiyaa irratti wanti uumanii ajandaa uumanii hawaasa kana akka inni barumsarra waan tokko irra fookas hin goone akka inni ibaadaa isaa irra fookas hin goone akka inni biizinasa isaa irra fookas hin goone irraa shaagaluudhaaf iskiriptii barreeffatanii warroonni sooshaal miidiyaa kana irratti ajandaa uumanii hawaasa burjaajessu jiranii kanaafuu waan akkas akkasiisaniin hawaasni waan akkas akkasiisan irraa of qusatu dhaamsa sagantaa Simboo kenna guyyaa har'aati kana hagana jedhee irra darbuu barbaada. Eeyyan akkuma kaastee waa'een sooshaal miidiyaa akkuma torbee darbee kaafne waan hedduu yaachisaadhaa fi namoota akkamii hordofuu qabna. Moodeelonni kenniin namoota akkamii ta'uu qabanii namoonni nuti jiruuf jireenya keenya keessatti fakkeenya godhannee ittiin deemnu namoota akkamiiti jennee gaafa laallu yeroo ammaa kana namoonni irra hedduun keessattuu immoo dargaggoonni moodeelonni isaanii fakkeenyawwan isaanii yookaan immoo namoonni isaan jiruuf jireenya isaanii keessatti fakkeenya godhatanii an karaa ebaluu deema karaa nama kana fakkaatu deema jedhanii kan yaadani namoota sooshaal miidiyaa kanarratti beekamtii yeroo dhiyoo keessatti argatan tiktookaroota garaagaraa ta'us ni mala yuutuubaroota garaagaraa ta'us ni mala yeroo kana keessa gallee jira fi yeroo hedduu yaachisaa fi moodeelli keenya eenyu akka ta'e yeroo nu jalaa badeetiin itti burjaajoofnee cinqaa garaagaraa keessa gallee jiru keessatti argamna. Sirriidha akkuma walii galaatti fakkeenyi eenyuun godhatu jirra moodeelli keenya eenyuun jala deemu jirra eenyuun hordofu jirra waan jedhu sagantaa Simboo kenna marii guyyaa har'aa godhanne jechuudha. Eeyyan yeroo ammaa kana haalli hedduu nama yaachisu tiktookaroonni garaagaraas ta'uu ni mala yuutuubaroonni garaagaraa ta'uu ni mala kontentiin isaan qabatanii dhufan
hagas maras fakkeenyummaallee namaa uumuu kan hin dandeenye garuu dargaggoonni irra hedduun keessattuu daa'imman namoota kanneen fooloo gochuudhaan hojii isaanii deeggaruudhaan akka namoota sanii ta'uuf yaaduudhaan yeroo hedduu jiruuf jireenya isaanii keessattuu amantiidhaan wal qabateetiin waan wal faallessu yeroo hojjetan argita. Naannoo keenyattis toonni mala iddoolee garaagaraatti iddoon arginallee hedduutu jira. Wanti argamaa jiru kun hedduu ulfaataadha. Waa'een tiktookeroota kunniin yookaan immoo moodeeloonni haarofni kunniin kontentiin isaanii guutuun guutuutti kontentii islaamummaa irraa adda. Islaamummaales ni faallessa. Dargaggoonni illee jiruuf jireenya isaanii dheeraa pilaan godhachuurra tiktookeroota yookaan immoo kontent kireetoroota kanneen wajjin ajandaa guutuu isaan wajjin gochuudhaan hojiin isaan hojjetan akkaataan isaan deeman haasofni isaan haasa'an aktiin isaanii hundinuu kanneen yeroo wal fakkaatu argina. Kan ammoo yeroo godhan akkaataa amantiin islaamummaa ajaju jira, akkaataan aadaan kennu ajaju jira. Yeroo kana faallessanii deeman argina. Akka biyya keenyaatti illee yeroo tokko tokko namoota akkana daangaa keessaa baaniitiin kontentii hin taane qabatanii deeman yookaan immoo namoonni hedduun fakkeenya jedhaniitiin isaan deeggaraa yeroo deeman isaan garuu hawaasa biratti akkaataan isaatti mul'atan akkaataa faallaa duudhaa hawaasa sanii aadaa hawaasa sanii faallessu ta'ee gaafa argamu qaamni dhimmi ilaalatu illee yeroo tarkaanfii fudhatu yeroo tokko tokko argaa jirra. Namni tokko yoo nama tokko fooloo godhe akkuma sagantaa amma duraa irra kaafni turre yaada kan jechuudha. Namni tokko nama tokko fooloo godhe jechuun si hordofaa jira jechuudha. Si galee namni tokko immoo akka islaamummaatti illee almar'u alaa diini kaliili almar'u ma'a man ahabba. Namni tokko nama jaalatu waliin ka'a. Namni tokko immoo namni fooloo inni godhu namni inni hordofu nama jaalatu hordofa. Miti ree? Sirri akkasii miti. Namni tokko nama jaalatu hordofa miti. Nama jaalatu san waliin guyyaa qiyamaallee kaata. Yoo ati weellisaa tokko fooloo goote guyyaa qiyamaa isin waliin kaata. Shakkii takka hin qabu. Muslima ta'ee nama amantaa nama biraa arrabsu. Nama xiqqeessu. Nama saba xiqqeessu. Nama abbaa amantaa biraa xiqqeessu. Sigalee nama kana fooloo gootaana guyyaa qiyamaa namni sun irraa gaafatama waan ta'eef atillee waliin irraa gaafatama. Situ sheer godhaafii jira waan ta'eef. Sigalee kanaafuu nama fooloo goonuu fi nama laayik goonuu fi namni sheer goonu innummaa mataan isaatu jaalallee kenna jechuudha. Sigalee mana keenya teennee amma dura kaafne ture yaada kana bal'inaanii xiqqoo hawaasa keessatti wanni kun irra deddeebiidhaan mudataa jira waan ta'eef saniif irra deddeebi'u jira daawwattoonni keenyas. Namni tokko mana isaateetti akka waan waliin jiraatutti nama sooshaal miidiyaa kanarra beektu akka waan waliin mana tokko keessa jiraatu akkatti hangas takka nama miidiyaa irratti beektu tokko akka mana keessa waliin jiraatutti beekta. Sigalee akkas jechuun nama san hordofaa jirtaati. Nama san jaalattee irraa fudhataa jirta waan san. Yeroo kenniteertaaf sa'aa takko maaliif waan faayidaa hin qabneef kennitaati. Nama waan barumsii qabu hin himneef maaliif faayidaa yeroo tokko kennitaaf. Sooshaal miidiyaa kanarratti kontentiiwwan gaggaariin hedduu jira. Hagamta akka fooloo gochuu jira sana. Namoonni du'aatonni gaggaariin hedduu jira. Hagamta akka fooloo gochuu jira. Homaa fooloo gochuu hin jiru. Sooshaal miidiyaa keessaa haa baanu. Jireenya lafarraatitti akkuma waliigalaatti kaasuu jirra. Nama fakkeenya godhan moodeelli keenya eenyu yoo jenne. Fakkeenyaaf akka gaaffii taasisuu na dhiheessite moodeelli kee eenyu yoo naan jette akka jireenya waliigalaatti akka amantaatti akka namummaatti moodeelli kiyya nabiyyiidha. Moodeelli kiyya rasuula sallallahu alaihi wasallam waan gama feeteen shari'aadhaan kottu uffannaadhaan kottu adabaan kottu akhlaaqaan kottu karaa kamiinuu yoo dhufte nama muslimaa tokkoof rasuulli sallallahu alaihi wasallam moodeela. Baay'ee muslima qofaa fi miti osoo namoonni muslima ara jiran iyyuu rasuula keenya alayhi salaam moodeel godhatanii qabatanii deemanii osoo beekanii isaanuu moodeela hin godhatan. Namni fakkeenyaaf nama muslima hin ta'in tokko akka moodeelaa qabatu hin jiraata bara. Amantaa isaa osoo hin ta'in gaarummaa isaa fakkeenyaaf nama barumsaa irratti jabaa tokko ta'e nama addunyaa kanaaf waan gaarii gumaache tokko ta'e yoo amantaan isaallee muslima ta'uu baate gaarummaa isaa waan bu'aa buusuu isaa saniin fakkeenya godhachuu hin dandeetta bara. Nama sawwaa maqaa isaa dhahuu hin dandeetta gaarummaa isaa biraa saniin. Garuu gaarummaan isaa guutuu gara kamiinuu yoo dhufne fakkeenya godhachuu dandeenyu gara kamiinuu moodeela godhachuu dandeenyu muslimni rasuula nama rasuulaa olitti moodeela godhatu qabu. Sigalee akka dhuunfaatitti akka muslimaatitti jechuudha. Nu ammoo nama sooshaal miidiyaa kanarratti fooloo goonu nama jireenya lafarraa irratti dhimma biizinesaa irratti eenyuun akka moodeelaa fudhachuu dandeenya jirra. Uffannaa keenya irratti akka moodeelaa itti eenyuun fudhachuu jirame. Sooshaal miidiyaa kanarratti waan hedduun ajaa'ibee dhiheenyuma kana biyya I think Awurooppaa kana keessa na fakkaata waggaan moodeelistoonni addunyaa bakka itti wal gahanii uffata moodeela adda addaa diizaayinii adda addaa uffatanii itti mul'isantu jira. Waggaan natti fakkaata I think hundi suni. Dhiyoo kana ilaalaa ture beektaa suuraawwan
uffata jarri moodeelistoonni sunniin godhatanii dhufan akkana scroll godhee ilaalaa ture hedduun ajaa'iba. Addunyaan tun eessa akka geetti. Uffata bututaa ciccitaa waan silaa akka duubatti hafiinsaatti ilaalamuu qabu akka qaroominaatti ilaalanii uffata bututaa doolaara miiliyoona itti baasanii moodeela godhatan jechuudha. Hangam takka akka duuba jiru fi hangam takka akka addunyaan tun yaadni isii duubatti hafee jiru waan silaa qaroomina jedhame san keessaa baatee waan silaa duubatti hafiinsa bira hordofaa akka jirtu natti mul'ate. Namni immoo akka moodeelitti fudhataa jirru nama silaa akka moodeelaatti fudhatamuu hin qabne. Sirriidha. Baay'ee amma yeroo ammaa kana moodeelii ta'aniitiin namoonni keessattuu dargaggoota biratti fudhatama qaban artistoota akka addunyaatti beekamoo ta'anii mudannoo tokko ture yeroo tokko. Artistiin tokko natti fakkaate ani erga sirba sirbee booda isteejii gubbaatti erga sirbee booda tishertii isaa gaafa baafatu jala kanateeraan qabu yookaan immoo jaapoonii jalaan qabu. Kanaafuu namoonni hedduun jaapoonii ni fayyadaman turan. Siigalee miti. Erga namtichi sun jaapoonii tishertii sana yeroo ol baafatu jaapoonii jalaa qabaachuu dhabuu isaa erga beekame booda akka addunyaatti gatiin jaapoonii gadi bu'e. Gurgurtaan jaapoonii gadi bu'e. Maaliidhaaf moodeelli isaanii san ture jechuudha. Kun maal agarsiisa? Namoonni nuti addunyaa irratti akka addunyaatti fakkeenya godhannee hordofaa jirru akkaataa uffannaa isaanii, akkaataa rifeensa murannaa isaanii ta'us ni mala. Iddoo isaan oolan ta'uu ni mala. Haasaan isaan jecha isaan fayyadaman ta'us ni mala. Kana yeroo hedduu namoota gurguddaa yookaan immoo namoota beekamoo addunyaa irratti dhiibbaa uuman irraa yeroo fudhannu argina. Sadarkaa mootummaatii kaasaan gargariitti illee arguu ni dandeenya. Kana jechuudha. Kun jechuun maalidha? Namoonni nuti nama tokko fuuldura kan keekeettee gaafa moodeela godhattee fakkeenya kee jetteetiin isa faana deemattee gaafa yaaddu sirrimaa waan namni sun godhu qabda. Dirqama qaba. Maaliif namni sun moodeela keettee qabate ta'an. Kun jechuun maal agarsiisa? Nuti yeroo jireenya addunyaa kanarra jiraannu completely akkaataa rasuulli keenya alayhi salaam nu ajajiin faallaa deemaa akka jirudha kan agarsiisu. Osoo nuti rasuula keenya alayhi salaam moodeela godhaniitti sila sunnaa isaaniitu sila addunyaa kanarratti dagaagee mul'ata. Waan isaan irraan dhorkan waan isaan itti nu ajajantu sila addunyaa kanarratti sila dagaagee mul'ata ture. Sila addunyaan kun haqaan guutamti ture. Sila addunyaan kun akkaataa islaamummaan barbaaduun deemti ture. Osoo maal taaneeti? Osoo moodelli keenya rasuula alayhi salaam taaneeti. Osoo wanti nuti ittiin bitamnu yookaan immoo wanti nuti jala deemnu qur'aana keenya ta'eeti addunyaan kun silaa qaata haqa argatteetiin namoonni hundinuu gammachuun jiraata jechuudha. Kun maalirraa dhufee moodelli keenyiin warroota addunyaa kanaaf ta'anii miti jechuudha. Gabaabbiin dhumatti jechuudha. Namoonni nuti moodeela godhanneetiin jala deemaa jirru namoota addunyaa kanaaf ta'anii miti kana jechuu barbaadeetiin nafi. Maami faallaa kanaati ammoo namoota silaa fakkeenya godhachuu qabnu. Namoota silaa akka sooshaal miidiyaa kanarratti lafarratti illee akka fakkeenyaatti fudhachuu qabnu ammoo ittiin saalfachuu ittiin qaanfachuu. Waan isaan godhan san irraa fuunee godhuu. Isaan san akka fakkeenyaatti ittiin dhaadatuun akka saalfiititti yeroo mul'atu jira. Yeroo kana keessa jechuudha. Namoota silaa fakkeenya godhachuu qabnu. Nama daa'ii tokko ta'ee, nama akhlaaqni isaa gaarii tokko ta'ee, namni uffannaan isaa gaarii tokko ta'ee, uffannaa inni uffatee sooshaal miidiyaa irratti baheessan uffannaa isaa gaarii yoo ta'e, uffannaa isaa sanii akka moodeelaatitti fudhatanii uffannaa saniin boonuu yookaan ammoo sooshaal miidiyaa irratti namni kuni uffannaan isaa bareeda fakkeenya godhachuu qabnaa jedhanii nama san irraa dubbatuun akka qaanfii wahiititti fudhatama. Lammaffaa ammoo waan inni dubbate wahii waan gaarii yoo ta'e waan dhaloota kana fayyadu wahii yoo ta'e nama hedduu biratti fudhatama yoo qabaatiin namni kuni waan gaarii dubbatee waan dhaloota kana fayyadu dubbatee kanaafuu nama kana hordofuu qabna namni kun nama hordofamuu qabu nama dhaloota kanaaf bu'aa buusu jedhee namni biraa waan san sheer gochuun waan san fuudhee irraa dhaadhessuun yookaan immoo promote gochuun akka saalfii wayiititti yookaan immoo akka qaanfii akka duubatti hafummaa wayiititti yeroo laalamu argina jechuudha. Lammaffaa immoo namoota silaa moodeela godhachuu qabnu kana moodeela godhachuu dhabnee inumaa xiqqeessuu. Sigalee namoota akka islaamummaatti illee biyya kana keessatti qabsoo islaamaa keessatti illee shoora guddaa taphatan qabsoo sabaa keessatti illee shoora guddaa taphatan ummata kana jiru dhaloota jenereeshinii duubaa dhufu kana warra nu dura turan dhaloota nu amma keessa jiru kana dhaloota keenya kana jijjiiruudhaaf qabsoo hedduu warra aarsaa hedduu kafalan yeroo ammaa kanarratti sooshaal miidiyaa irratti xiqqeessuu warra silaa fakkeenya fudhachuu qabnu warra silaa fakkeenya godhachuu qabnu warra silaa moodeela godhachuu qabnu faallaa sanii itti qaanfachuu bira taree inumaa xiqqeessuuf yaaluun sooshaal miidiyaa irratti waan akkas akkasii ni mul'ata. Namoota waan akkasii godhan ammoo warra silaa moodeela kennaa san sooshaal miidiyaa irratti warra xiqqeessan saniin dhaadheessan warra sooshaal miidiyaa gubbaa. Sigalee warra nama dhuunfaa arrabsu
warra abbaa amantii arrabsu, warra daawaa kana keessatti aarsaa guddaa kafalan arrabsu san fooloo godha, san dhaadheessa, san sheer godha. Sigalee san akka waan guddaatti qabate jechuudha. Eessa akka jirru nu agarsiisa wanni kun. Dhaloonni kun eessa bira akka jiru, eenyuun moodeela akka godhataa jiru karaa gabaabatti sooshaal miidiyaa kana gubbaa yoo baate yeroo gabaabaa keessatti sii galuu danda'a jechuudha. Qabxii bareedaa fi kan kaaftee keessattuu yeroo ammaa kana namoonni hedduun namoota beekamtii qaban, namoota silaa hawaasa keessatti kabajaa qaban kan irratti fuulleffachuudhaan maqaa isaanii balleessuudhaan sooshaal miidiyaa isaanii guddifachuudhaaf kan deemanii. Kana jechuun iddoo nuti gadi jirru agarsiisa si galee. Gadi buuneetiin eessa akka jirruu fi bakki nu jirru immoo bakka hedduu fokkataa ta'uu isaati kan agarsiisu. Kanaaf Rabbi nu haasisu moodeelli keenya eenyu kan jedhudha torbee keenya kan hadhaatiin qabxii marii keenya kan Simboodha. Daawwattoota keenya isinis akka itti yaaddan abdii qabna. Yaada keessan koomentii irratti illee nu kaa'aa. Isinillee iddoo jirtanitti hawaasa walii geettaniin hiriyoota keessan wajjin maradhaa eenyu moodeelli keessanii eenyuun faana deemaa jirtanii eenyuun hordofaa jirtanii kan jedhu gaaffii uummata musliimaa gaaffii keenya hunda ta'uu qaba jechuudhaan sagantaa keenya Simboo itti aanutti isin dabarsinaa. Sagantaa keenya kan Simboo keessatti daawwannutti dachaana nu faana turaa isin jedha.